السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندينا جو سلام ناجو الشمار كفوني جرتو بجزراتني إنجدي بك بلين على زاري هندايا جنو بروكينا هايم يم زاري بك بلوال በጣም ከባድ ነው። ሃይሜ እንዳለችው አረፈድኪ ብሩኬ እንግዲህ እኔ ሌላ ውሳኔ ውስጥ ገብቻለሁ ያለች ነው። ወላሂ በጣም እውነት ከሆነ ይደብራል። ደግሞ ሃይሜ በፍጥነት እንደዚህ ውስጥ መግባት እኔ እውነት ነው ብዬ አላስብም። ለምን እንደዚህ በፍጥነት በአሾካይ ጊዜ ቶሎ ወደ ፍቅር መግባት እኔ እውነት ብዬ አላስብም። ግን ልጁ እንዳያችሁ መጥቷል። ሲመጣ ደግሞ የሆነ ሳይት ገዝቶ ነው የመጣው። የታለች ስላት እሱ ጋር ትጣላላችሁ እኔ ሄዳለሁ ብላ ቡርኬ እየለመነች ነው። ይምጣ ምንም ችግር የለም እኔ አልጣላም፣ እኔ ለምንድን ነው የምንጣጣላ ያለ ነው ቡሩኬ። ልጁ ደግሞ እንደመጣ ለምንድን ነው ቡሩኬን አገኘ? ትናንትናም ያለ ፍቃዴ ነው ያገኘሽው፣ ዛሬም እንደዚህ ነው። እንዴት ብሎ እንዴት ወላሂ እንዴት እንደወለን ልጁ ራሱ በጣም ከባድ ነው። ይከብዳል፣ ማንኛውም ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። እውነቴ ነው የሚላችሁ፣ እውነት ከሆነ ይከብዳል። ሳይት ወርወረው እኔ ማንኛውም ስጦታ ነው የገዛው እሺ እንቺ ብሎ ሮጠ ልጁ። ደግሞ ሃይሚዬ ተከተላ ሮጠች። እንደዚህ መናጨቅ ብሩኬ ራሱ እንደዚህ አራ አብረው 1 አመት ቆዩ እንደዚህ አናገርም ሃይሚዬ። እውነቴ ነው የሚላችሁ ሃይሚዬ የማይገባሽ እኔ እውነቴ ነው የሚልሽ። መጥፎ ቦታ አትቆሚ፣ ተይ ይላለሁ። እውነቴ ነው የሚልሽ ወላሂ። እንደዚህ በዚህ አይነት እንዴት ይመነጭቃል? እንዴት እንደዚህ ለምንድነው አገኘሽው? ምንድነው አወራችሁ? ምናምን ለምን እዚህ ላይ ደርሳችሁ እንዴ? በፍቅር በሳምንት ወይ ስሙ ደግሞ ወይ ሱጋ ወይ 2 ሳምንት 3 ሳምንት እንዴት ሰው በፍቅር ውስጥ ይገባል? አሁን ከቻልክ ቅዱስ ምንድነው ስሙ እነሱ ህይወቱ ውጣ አንተ። እውነቴ ነው የሚለች ሃይሜ ደግሞ አንቺ ቆም ብለሽ አስቢ። እውነቴ ነው የሚልሽ አስቢ። የልጅሽ አገር ይሻልሻል። አደራሽ ያጋሽ ያደራለ ቡሩኬ አስቢ። እውነቴ ነው የሚልሽ ሃይሜ። ቡሩኬ ደግሞ ዝም ብሎ እሷ ሂዳለሁ ስትል ዝም ብለ ሂዲ ማለት አይደለም አንተ። እውነቴ ነው የሚልክ ይሄሞ አይሆንም በፍጹም። እውነቴ ነው አይሆንም፣ መቼም አይሆንም። akkuma argitanii egaa haimee fi burukeen har'a dhufanii jiru. Burukeen hituubii haimee irra dhufee jira. Dhufe immoo dhiifatama gaafatee jechuun har'aan egaa kan duraa dhiifatama እንደገና አስተካክለን hundumayyuu akka duraa keenyatti deebina jedheeti kan inni dhufe burukeen jechuudha. Haimee immoo amma yeroon darbeera jettee jirti. In darbine innastakaakalla jedhee burukeen haninni haasaa jiru. Ani wanta atillee bu'aa biraa keessa galtee jirta, anis bu'aa biraa keessa galee jira jettee jennaani. Isa akka bu'aa biraa keessan gallee intala fidee fuuldura uummataatti ishee mataa isheerraa anisitti himurraa ishee mataa isheerraa dhageessaa kan jedhe burukeenii jechuudha. Ammas deebitee kanuma gaafatti. Burukeen immoo dhugaa amma kana jidduutti kan fiqirii keessa galte moo dhuguma jetta moo akkamii jedhee gaafataa jira. Nan gaddadiinii jechaa jirti, isheen immoo nan cinqeenii jechaa jirti. Baay'ee tokko torbee 3 keessatti wayin immoo torbee 3 miti. Mucaa kana isheen fidde gadda gaafuma guyyaa dhaloota ishee kabajuu jechuudha.
guyyaa aloota ishee kabajjee bultee ganama isaatii torbeema tokko jechuudha. Torba kan tokko keessatti immoo fiqirii keessa galuu jechuun hin ulfaata garuu kana jidduutti jechuudha. Amma garuu mucaan akka ilaalamutti har'a akka itti dubbatetti eessa jirta jennaan asiin jira jettee haa dhufuu wal loltuu jettee ani loluu dhimma itti wal lollu siin qabnu waamii haa dhufuu jedhee jira Burukeeni dhufee mucaanii yoo dhufee asii maal fuutaa kaleessas fiqaada koo malee argite har'as fiqaada koo malee argite isarraa fixadheera hin jenne maal jii dhuftee jedhee jira. Baay'ee tokko akka inni haasa'u taanaan nama gaddisiisa jaalala keessa kana jidduutti galan jechuuf hin ulfaata akka waan dura beekamu wayin immoo akka waan duraan wal beekanii fakkaatu torbee tokko keessatti garuu gara jaalalaatti waliin galu jechuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbi dhugaas jedhamee ani garan amanu. Deebisee immoo Burukee meeqa deebisee gaafataa jiru dhugumaan keessan jettumoo akkami jedhee gaafataa jira boodarra. Ani sixootaa sii fideen dhufee jedhee sa'aatii tokko fuudhee itti darbatee baay'ee wanni fiigu haimeen faanarra fiiddee kuttee jechuudha dudduuba isaa dhaabachiisuu hin dandeenye. Kanaafuu haimee ani siin taane bootaa dhaabachuurra mucaama biyya keessii wayyaa dhiisii Burukeen intala walitti miidiyaa irratti as fidee ishees akkuma kana uummata biratti sittaa himtu isheenii jedhee jira. Burukeen goddanyummaa yoo ta'e malee garma goddanyoota isaati malee kun hundinuu waan biraa keessa waan galeeru hin qabu kana hubachuu qabdi turte. Isheen immoo waan biraa kana keessa galeera seeteeti kana murteessuudhaan haa ta'u ani hin beeku baay'ee tokkoon ulfaata dhugaa rabbiiti. Ifannaa mucaan sun ifateeyyuu Burukeen qayyaa tokko ifannaa akka kanaa ifatee hin beeku maaliif dhaabatta maaf akkas taata? Isa wajjiniin maaluma argite maalaaf dhaabatte Burukee wajjiniin isheen nama waggaa tokko waliin turanii badaa ta'es gaarii ta'es inni eengaddaa namni eengadda dhufe immoo akkas namaan jechuun boodatti akkamaa ta'u namti kun otoo jedhame bareedaa ture otoo hubattee haimeen immoo kana hubachaa jirtu likkii keessa wanta galtee jirtuu fi yoo wanni akka kanaa ifatee wanni akkasitti yoo isheen harkaan qabdu harka ishee ofirraa darbatu kana dhugaa rabbii nama kaleessa dhufe akkas nama godhataanaani abdii booruu maal qabaa maree kuni tajaajilu maal jedhan yoo akkas ta'e malee dhugaa rabbii waan jaalala jedhamu hin qabamu kuni baay'ee tokko hin ulfaata. Kanuma naammoo Quddus moo eenyu jedhan maal jedhan yaa rabbii maqaa mucachaa hinaan galu Quddus otoo kana monnaa Quddus amma shullukku jedhee lamaan jara ba'uudha malee jidduu jara lamaaniiti. Akka kana dhaabattee ifattee maaliidha jechuun ulfaata garuu maaliif Burukeen akka jedhetti akka kanaa dubbachuun qabdu ati kaleessaa jennaan maa anfi eeyyoo haa ta'u jedhee ani adaraa an qabaa ta'ee Burukeen dhuguma adaraa gaashee qaba Burukeen adaraa fudheera gaashee irraa wanta ta'ee fi haimeen immoo kana eegaan jirtu Burukeen ishee aarsuun malee yoomuu Burukeen waan akkasii keessa hin galu. Haimee irraa amma garaa kutatutti waan taane keessa hin galu namoonni baay'een immoo hin jiru an argeeran gisee hunda baalegee an jedhanii jiru namni hundi manumaan isaa qabeera kan namaa odeessuurraa otoo ofii shaffanatanii kan namaa odeessuun bareedaa miti isa abbaa isaatu beekaa maaliif Burukeen nama bakka nama qabu jechi ijoolleen mushiyee walumaa galatti nama abbaa malee guddate haati ijoollee afur akka dhiiraatti ofii ishee guddifatte tateef nama sinna siraataan guddatanidha. Nama immoo kabajaa namaa qaban xinnaafillee guddaafillee keessumaa immoo dubartii kan ta'eef dhugaa rabbii dubbachuuf kabaja guddaa haati hunyumtuu haati eenyuyyuu haadha keenya kan jedhu gisee hunda Burukeeni haadha taate dubartiin haadha taate haadha irraa alatte akkamiin haadha arrabsitii akkamiin haadha galgashitii jedha yeroo hunda. Anaatiin na kuffisuuf yaaddanillee yeroo hunda aniin kufu rabbii koo hin qabaa jedhee jira. Wayii haadha ammoo haati koo hin jirti ammallee hin duute miti siin galgashitanis galgashuu dhiistanis rabbiin umurii dheeraa isheef haa laatu isheef akka hin jiraadhu na goosistanii ammas isheef hin jiraadha. Haadha ilma dubartii moo maal jedhanii waamu. Kanaafuu ammas sanumaadha alhamdulillah ani jedhee jira.
kunillee haadhaan nama ciguunillee rabbitu nama abbaallee rabbumatu abbaa qaba. Abbaa malee namni alatti hin jiru. Garuu abbaan isaanii ijoollummaatti wanta irraa du'eef isheetu guddifate. Kanaanillee nama ciguunillee bareedaa miti. Namni keenyi garatti adeemuun beeku. Irra caalaan aniin ilaalee dhugaa rabbii dubbachuu fi ani jarma uraagotaaf see jira. Irra caalaan ijoollee keenya asii ofii keenya wal nyaachaa oollu mandara namaallee dhannee waan gallee keessallee gallee nama keessa jidduu galleellee boronyaa jechuudha. Irra caalaan ijoollee Oromooti. Jalma deemeen ilaala yeroo hunda jechuudha. Hamburuu kee gadi galgashuus inni kaan immoo haimee gadi galgalush inni kaan immoo tirfii afaanii kan dubbatullee irra caalaan ijoolleen keenya jechuudha. Afaan Amaariffaatiin jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Asii inni ofii keenya wal nyaannu wal hanqannillee ganda namaallee deemne mirga namaarra dhaabannee tokko arrabsuu jechuudha. Kanaafuu amma dandeessanitti ijoolleen keenya dhugaa dubbachuu fi yoo dandeessanii jara lamaa yoo balleessan irraa deebaa sinillee balleessaadha jedhaati yaada keessan irratti ibsadha malee ilmoo namaa gadi hin galgashina. Ilmoo namaa jecha afaan keessan irraan eegamne hin dubbatiina. Dhugaa rabbii ani wallaahi dhugaa sinitti masoba miti. Irra caalaan ijoollee Oromoodha. Irra caalaan ijoollee Oromoodha. Ani jara uraagee bichaan see ijoollee uraagee bichaa miti. Ijoollee Oromoo hin daalleeshe afaan Amaarinyaatiin ani isaanii haasaanii jechuudha. Hani isaan babbanatanii jiranillee qubee Oromoo ta'an ta'in qofa Amaarinyaatiin jechuudha. Tuktukiin isaanii jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko hin ulfaata dhugaa rabbii. Isa asii wal xiqqeessaa oollu waan namaallee dhandhee haadha namaallee ganda namaa deemnellee akkas ta'uun hin qabnu ture. Rabbiin obsa isinii haa kennu maal jennaree dhugaa rabbii hin ulfaata. Wallaahi asiin wal nyaannu dhibeellee anneellee ijoollee kana lama jidduu galanii jaalala isaan akka jette Haimeen kaleessa asumarraanii yoon rakkadhe burukeen nan qaqqaba malee sin nan qaqqabdanii. Yoo inni rakkate anatti qaqqaba malee sin nan qaqqabdanii sinin qaqqabdanii burukeetiin jettee jirti kaleessasi. Kanaafuu warra dhugaatiin wajjiniin dhaabbattanillee galatooma. Warri immoo ana fakkaatanii burukee arrabsitanii imushee arrabsitanii warri immoo burukee fakkaatanii anaan na xiqqeessitanii hundi keessaniyyuu baay'ee tokko sin arginee jirra jettee jirti. Namni nama taazaba akkasumatti eenyummaa keessanillee namni nama taazaba jarri deemanii ilaalaa oolu dhugaa rabbii. Ani isaan jaalatu warri immoo iddoo nuti abdii kutuu dhiistanii tokko taatanii nu gorsitanii nu wajjiniin dhaabbattanii akkuma jalqabaa kaastanii amma dhumaatti galatooma sin dhugaatiin nu jaallattu. Warri immoo as fakkaatu achi fakkaatu baay'ee tokko arginee jirra. Sin biyya ormaa keessa jirtu of eegaa nuti ijoolleedha. Waan barannu sinirraa baranna malee nurraa maal barattu? Sinirraa maal baranna nuun jettu yeroo hundaa. Sila nurraa maal barattu? Nuti ijoolleedha. Sin nuti olitti jettee jirti kaleessa Haimeen akkuma argitanii. Kanaafuu maali yoo ta'e isaan irra deemanii ilaalaa oolu wanta ta'eef hin beeku jechuudha. Baay'ee kanaafuu warri kanaan dura harka cabaccabee mucaa fi burukee dhiisiti mucaa isa kanas taa isa kanatu malee jedhanii jalatti barreessanii homa jirani hundayyuu taazabamanii akka isheen ilaaltetti hundinuu nama baay'eetu taazabee harka burukee xiqqeessitaniif Haimeen harka isinii cabaccabuu hin qabdu. Haimee immoo xiqqeessatanii burukeen harka isinii cabaccabuu hin qabu. Akka jedhanitti haadharraayyuun dhalanne siin jedhee jira walumaa galatti burukeen kaleessa har'asi. Kanaaf iyyuuti hin ulfaata ijoollee keenyi rabbi isin haa qeessu waan isiniin laasha keessa galtanii ilma haadha namaa gadi galgashitanii arrabsiina bakka arrabaa malee hin beektan ta'e ani hin beeku yeroo hundaa rabbi nu haa qeessu dhugaa rabbi sinin gashu ture kun sinin laashisa dandeessanii yaada keessan irratti ibsachuu dandeessu malee nama arrabsuu nama dhaxxanii liibii galtanii nama xiqqeessuu haadha namaa gadi galgashuun sinirraa hin bareedu ture. Maalumaaf rabbi isin haa qeessu dhugaa rabbi. Namni harka isinii cabacabu hin jiru. Tokkittiin dhugaa sinumatu xiqqaate sinumatu taazabame malee. Dhuguma tizibbii keessa galtan isin namni nama taazaba namni nama dhugaa rabbi nama ilaala. Kana fakkaata dhugaa rabbi hin ulfaata baay'ee tokko. Irra caalaan ijoollee keenyadha wallaahi namti nama jibbisiisu. Jarri gaamma akka jedhanitti har'aa akkasiin addaan baaniiru lammaffaan arguu macarrashaa jettee addaan baate Haimeeni mucaan aaree
saayitiitti darbatee fiigee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata hundumaafu haimee mircaa kelleessitu beeka garuu. Egaa burukeetiin akkas garaa jabaattee ani mucaa kana wajjin deemta jedhee yaadu keerumaa fi